walumaan bakka rabbi idin kana kan bakka bakka sanille bakka rabbiin na jirani idin bara kana haalumatti ben hammaatan addunyaa irratti faca'ee jira jedhanii haasawanii haala gammachuun geejjibu maashaallah bara kana wanti adda godhu idii bara kana keessattuu biyyoota biyya keenyatti wal qabate uummanni keenyallee haala rakkisaa keessa jiranii taate amma waa'ee amantaa islaamaatti biyya keenya irratti ta'e kana ammaa jettanii akkamitti ilaaltan? Ajaa'iba kana madiini tokko kun akka amantaatitti osoo hin taanetti akkuma nama taheetitti yoo laalu aduu reefu baate jedhee fudhani maaliifi biyya keenya keessatti Itoophiyaa jedheen daseetu maal jedhee moggaasa san qabdi ture moggaasni sun akka hin jirre walqixxummaan amantaa kamiifuu hin jira jechuu mul'isurraa mootummaan ufumaa waan silaa hin fakkaanne ummata musliimaa irratti raawwatee kaasaa waan sanii mataa ofiitti deebisee ummata islaamaa kabajee waan san baasii ofiitti irratti ummata keenya faxarsiisuun suni injifannoo guddaa tokko jedhee yaada. Kana caaluu kana walitti argamu. Ulfaadhaa galatoomaa. Isinoo bakka isin hin gahe eenyu jedhamtanii daawwattoota keenya wal baraati. Idin barana maal fakkaata? Idin barana akka habashaan baane kan wallaa gottole homaan jedhu bareedaadha. Garuu haala yerootti wal qabateeti hedduu nama gaddisiisaa nama nu gaddisiisullee gammachuu baay'ee illee qabaachuu dhabaannu waggaadhaan naanna'ee wanta dhufu waan ta'eef waan waggaadhaan dhufu waan ta'eef haga dandameen gammachuu numa qabna haala koronaa ilaallateef sababa koronaatiif jecha akka fedhetti namni sagaduu fi akka fedhetti ideeffachuu waan hin dandeenyeef bakka sanitti qo'isi hanqina qaba jedheetti yaada haa ta'u bareeda. Ulfaadhu galatoomi Abdallaa Kumee miidiyaan kun miidiyaa nuuriidha miidiyaa markaza nuurii wal qabatu hawaasa Oromoo biyya kana keessa jiran tajaajiluudhaaf kadhaabateedha. Ergaan ati daawwattoota keenyaaf qabdu karaa miidiyaa kanaatiin hawaasni keenya maal gochuu akka qabu ergaan ati qabdu yoo jiraatu. Ayya galatooma miidiyaa markaza nuur isinillee gaafii kana feeruu keessanitti uffata isin jechaati ergaan an ummataaf qabu iddoo amma jiru kanatti iddoo baqaati uummanni Oromoodhaa biyya kana keessatti afaan ofiitiin dubbachuu afaan ofiitiin barachuu waan hin dandeenyeef biyya Arabaa waan ta'eef namni hundi afaan Arabaa waan hin dandeenyeef namni hundi afaan isaatiin dhaggeeffatee barachuu waan hin dandeenyeef nuur miidiyaan akkuma beekamu afaanota hedduu waan barumsaaf barsiisuu jiruu fi afaan ofiitiin afaan keetiin dhaqee barumsa kee biyya kan keessatti dhabdee baate sani afaan keetiin barattee barumsa adda addaa biyyatti dhabdee baatee fi sahaara waasitti argattillee walirratti idaateetiin akka idaanii dabalaa ta'an barachuun isaanii bareeda waan ta'eef uummanni keenya dhufeeti markaza nuur bakka jedhamu dhufee markaza nuur dhaqee markaza sanitti barumsoolee adda addaa akka kennamu san hordofee barateetiin waan hin hubanne hubatee waan hin baranne baratee irraa hubannoo akka argatuun dhaamsa dabarsa jechuun uummata keenya. Ulfaadhu galatoomii kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuur kun sagantaa ayyaana iidatiin sababeeffachuudhaan hawaasa baqattoota biyya kana jiran haasaa tokko waliin taasifneedha. Iidiin bara kanaa maal akka fakkaatu fi hawaasni keenya immoo akkamiin akka dabarsaa jiru hundi keessanuu kan nu faana hordoftan ta'a. Isinoo eenyu jedhamtanii maqaa keessanii fi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga musliimoonni addunyaa kanarra jirtan hundi keessanii baga isiniin ga'ee guyyaa ayyaana Fitrii kanaatiin isiniin jecha iidiin baranaa iidii akka bara dheengaddaa tiraan alhamdulillah bara dheengaddaa nu hundi kennaa hin beekna mana salaataa turre. Iidiin baranaa garuu wanti adda godhu keessa waan san hunda keessa dabarree immoo kana arguu kennaaf alhamdulillah jenna. Amma baranaatiin gahee ka bara dhufuusitti illee nu haa ga'u akkasii isin jenna maan hunda kennaafuu kabiyyoota garaagaraa hunda kenna argitanii baga isiniin gahee isin jenna. Ulfaadhu kadir kenna galatoomii mee salaamu alaikum. Akkam jettan hordoftoota miidiyaa nuuriin waa'ee iidatiin wal qabatee iidii bara kanaa maal akka fakkaatuu fi ergaan ati hordoftoota keenyadhaan maalii maqaa keetii as nama barsiisu. Akkuma beekamu maqaan kiyya Muhammad Kurii Abdallaa jedhama. Iidiin bara kanaa akka addunyaatti kan waggaa kuma tokko irraa dhibba tokkoo fi 42 kana baay'ee tokkoon galatoomfadhaa jedha. Maaliif jennaani waggaa darbe keessatti iida keenya sadaasa keenya haa gabaatu
manatti kophaa keenyatti gaadaa keenyatti salaataa turre jechuudha. Akkuma beekamu achirraa kaasee rabbiin nu laaffiseetiin iida baranaa koronaalee rabbiin nu laaffiseetiin jamaadhaan markazatti haala gaariidhaan akka aadaa hiyyaatti baay'ee tokko gammachuu guddatti natti dhagamaa jira akka baranaa kana keessatti. Waan ta'eef ammoo baay'ee tokko gammachuu guddatti natti dhagama iida baranaa kana keessatti waggaa bara dhufuu illee nu haa ga'u jedha. Ulfaadhu galatoomii amma keenya kabaja guddaa siif qabna. Mee isinoo iidii bara kanaa maal akka fakkaatuu fi uummata keenya baqataa biyya kana jiraniif maal dhaamtamee akka haala jireenya hawaasummaa kanaan wal qabatee iidii guyyaa irraa kana nageenya isaaniitiif maaltu akka barbaachisu? Ani duraan dursee assalaamu alaikum uummata muslimaa hundaanuu isiniin jedha. Baga isiniin ga'e jedha. Iidiin barana gammachuudha wallaahi baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Keessattuu kabaranaa kun addaa sababa COVID-19tiin qara manatti salaataa turre amma akkanatti arguu keenyaafuu gammachuu guddaan natti dhagama. Ulfaadhu galatoomii keenya galatoomii kabajamtoota hordoftoota Al-Nuur miidiyaa kun sagantaa ayyaana Iid al-Fitrii sababeeffachuudhaan miidiyaan Nuur hawaasa baqattoota biyya kana jiran affeeredha. Hundi keessanuu akka xumura sagantaa keenyatti nu faana turan affeerraa kenna. Mee isinoo eenyu jedhamtanii hordoftoota keenya wal baraatii iidiin bara kanaa maal akka fakkaatu waan tokko irraa nu hima. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah umat muslimah addunyaa irra jiru hundaanuu baga Iid al-Fitrii geessan jaa. Iida bara kanaa wanti adda godhu kan bara gaddaa koronaadha. Koronaa namni wal argaan turre nama dhabneetu gaafa agarru kan furdate agarre. Kan baranaa namni taraawidallee salaate iidallee salaatee nafeetu wal arge. Isuma kana gaawwan adda isa godhu kan jedhu. Ayyee ulfaadhu galatoomii biyya kana keessatti akkuma beekamu baqataan baay'een carraa barnootaan argatu keessattuu carraa barnoota diiniitiin wal qabatee miidiyaan Nuur hayyootaa fi aalimman doktorootaan namoota beekamoodhaan sababni hundeeffama isaallee uummata keenya barsiisudha. Asirratti mee hawaasa biyya keenyaatiin maal dhaamtafati maal jechuu ni barbaadda? Wanta asirratti dhaamu barbaadu miidiyaan kun barakatu taatamu jechuun uummanni bira dhaabbachuu cinaa dhaabbachuu fi tumsa godhuu fi qabanii wanti biraa kan jennu immoo miidiyaa kana tumsuudhaaf hawaasni hirmaannaa godhuu qaba. Maaliif akkasumallee ulfaadhu galatoomii obboleessi keenya Mustafaan akkuma jedhe miidiyaan hawaasan tolaa hawaasaaf hawaasa irraa dhaabbate waan ta'eef miidiyaan kun immoo akeeka biraan qabu kaayyoo biraan qabu faayidaa dhuunfaa as keessatti hin qabu. Faayidaan isaatii fi akeekni isaa diinii rabbii barsiisudha. Hayyoota bebeekamoo olomaayii gurguddaa biyya kana keessatti dhiibamanii biyya isaanii irraa bahanii hiree barnoota baratan kana uummata isaanii itti barsiisan dhabuurraa kan ka'e carraan dhumaa takkitti hin jirtu karaa miidiyaa kanaan hawaasa keenya ka biyya kanaallee ta'e ka addunyaa kanarra faca'anii jiran hunda barsiisuudhaaf carraa kana isinii saaqee jira. Miidiyaan Nuuriin yeroo kamuu keessa waan ta'eef ka uummata islaamati waan ta'eef subscribe share gochuudhaan chaanaalii kanallee jajjabeessa sagantaa keenyallee wal duraa duuban ka itti fufu ta'a. Gamanumaan gara hawaasa keenya ayyaana iideeffachuudhaaf asitti argamanii tokko tokko dubbisna nu faana ta'anii jira. Salaamu alaikum. Mee eenyu jedhamtaa idiin bara kanaa maal akka fakkaatuu fi waa'ee amantaa biyyaa irraatirraa maal akka jiru? Maqaan kiyya Alii Gamaa jedhama. Masha Allah alhamdulillah baga rabbi kuutiyee. Baga Iid al-Fitrii isin ga'e jecha warroonni muslimaa amantii muslimaa hordoftan hundi jechuudha. Akkasumas iida kana wanti adda isa godhu inni kun hedduu ka fatanaa